dargii harkaan namni badee isa malee ambiraa jiraa jedhee gaafan gaafadhu ambiraan agarra. Akkamitti badee namni kun kayyaduu nan gaafadhe. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafeedha. Jechuun deebitee laaltamti laata. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'e innaa kayyadu hin shakkita jechuudha. Waan sirra ga'e kan ammoo yeroo laaltu waa hedduu nama shakkisa. Jechuun ofitti deebitee laalta. Deebitee laalta. Achi booda maal ta'eetii waraanni adda bilisummaa Oromoo 1984 kaambitti maal ta'e rukutamee jedhee gaafan gaafadhu. Gaafa sanii hoogganaan tikaa adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa akka ta'e hin beeke. Indee. Duubumatti hin deemne. Waraana 20 karaa dhiyaa ture keessaa Daawudii fi nama Bacaa Laalataa jedhama. Nama lama qofatu Moqaadishoo dhufee naan jedhe namni achi keessa jiru hidhaadhaan. Maal wanni kun jedhee waan duubatti deebi'u. Firoomni Shanee fi Wayyaanee yoomi kan eegalee ka jedhu dhufe jechuudha natti. San qofa miti achitti hin fixxu. Gaafa Galaasa Dilboo aangorraa bu'ee Daawud qabatu maal inni kun gaafa jennu asitti kaampaasii jirra gaafas 94 keessa akkas Umar sirba tokko baasee ture gaafas dhaggeeffa maal inni kun hin jedhe gaafa wannoo jedhu dabballeen isaanii dhufe of course namni Galaasa wajjin hojjetaa ture Dinqina Shan jedhamtu takka turte hin qaban namni meeqa gaafa san dhaame jechuudha namni kana godhe eenyu jennaan warri kun warra Galaasaa wajjin turanii harrukuchiisaa yeroo doggaree Daawiteedha. Eenyu rukuchiisa Wayyaanee. Okay. Achi immoo maal nun jedhan Galaasa Dilboo birrii miliyoona 5 Wayyaaneen bittee nun jedhan. Nuuni immoo Wayyaanee wajjin araarama jedhee jedhaniiti immoo piroopaagandaa kana gadhiisan. Duubumatti achi deebiteetuma laalta. Qabsoon Oromoo kun achi hin siqu. Ofii dargaggeessi Oromoo, hayyuun Oromoo, qabaataan Oromoo dararaan irraan dhaabbatu. Maal wanni kun jettee yaadda jechuudha. Giraajuulee yaadaa dhufuu achi keessatti soon waan adda addaa laalu waliigalatti Shanee fi Wayyaaneen tokko akka ta'e naa galee jechuudha.